بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حواس كينيا أول كينيا فرطوط كينيا فأولا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجا سلامتا نجلاتي بستني guyyaa irraan tanaa guyyaa gammachuu guyyaadha anis ifaajee meeqa dabarsee barattoonninis akkasumatti ifaajee meeqa dabarsitanii namuutu kana wayyaa rabbiin guyyaa irraan tanaa kanaan nu gahuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin nama meeqaatu nu wajjiin jammaree haanis fayyadabaan haanis dhibdee adda addaatiin darsiin isa duraaf haram muramtee haanis lubbuma isaa dadhabee ha darsiin karaatti isa duraa muramtee waa nama tokko lamaa mitii jettu har'aan tanaa carraa kana rabbiin nuufannee guyyaadhaa jalqabaa adoon tahin guyyaa ifaajee meeqa booda eega jalqaba hoggaa ramadaanni biherraa eega guyyaa san marxifannee anii sirriiba dhabee habaratu sirriiba dhabee qalamni kitaabarraa guyyaa har'aan tanii kana xiqqishoo hafuura baafachuudhaaf ol godhatee jechuu kunii guyyaa har'aan tanii kana guyyaa eeybaa guyyaa gammachuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin obboleeyyan keenya dhaamsi hedduun na dura godhamee sheekan dhaamsa babbareedaa tokko na dura godhaa turanii jechuu anis akka abbaa bakka tanatti akka abbaa keeysaniitti akka barsiisaa bakka tanaatti guyyaan guyyaa xumuraa waan ta'eef dhaamsa gabaabaa wasiyyaa jechuun qawlun fiihi da'watun ilaa salaahin wa nahyun an fasaadin jecha tokko hagaariitti nama ajajuun keeysa jiru hahamtuurraa nama dhoorkuun keeysa jiruutu wasiyyaa ja'ama wasiyyaa gizeeniif ja'an dhaamsaa ambiyaan humni dhibbi takka ambiyaan kun dhibbi takkaa fi kun 24 ummata isaaniitiif dhaamaa turani akhlaaqa gartee ambiyootaati gaariitti nama ajajanii hamtuurraa nama dhoorkuun akhlaaqa gartee nabiyyootaati jechuu umar bin khattaab akki jee laa khayra fi qawmin laysuu binaasihiin walaa khayra fi qawmin laa yuhibbuuna annaasihiin obboleeyyan keenya umar akki jee ummata tokko hagaariitti naman ajajne iimaana kaamila biratti eeginaadhaa jee ummata tokko nama nasiyaa isaanii yaadu kan jaalanne namni tokko yoo as dhaabbatee nasiyaa nuu yaade nama nasiyaa nuu yaadu san jaalachuu qabnaa jechuu maalifiif jennaan nasiyaa tanaani namni siqee tarkaanfachuu dandayaa jechuu jijjiirramtee akkasitti barattoota keenya hawaasa keenya nama jijjiirramee jireenya isaa kanarratti dalagee nama aalama jijjiire rabbii isinaa godhu aamiin rabbii isinaa godhu aamiin addunyaan yeroo gabaabaadha nutiin amma har'a duyda dachii gubbaa jirru kun amata 100 takka dura hin jirru nutiin har'aan tana duyda dachii gubbaa jirru kun amata 100 takka booda nu kanaa miti ka jiru eenyuutu argamuu deema ilmaan keenya
ilmaan keenyaatu argamuu deemaa jechuudha. Maaliif jennaan addunyaa tana yeroo gabaabduu takka gubbaa jiraanna. Rasuulli ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam bara 1446 dura umrii teenya tana himee kute rasuulli. Acmaaru ummati maa beeyna 60 wa 70. Umriin ummata kiyyaa amata 60 amata 70 jaa rasuulli. Nama hedduudha. Namni addunyaa tana gubbaa jiraatee amata 60 amata 100 jiraatee gizeenii fidu'e guyyaa 8 gandi taaziyaa sabrii waliin jiru san malee ha taarikhni tokko ichi booda isan dubbanne. Maaliif jennaan waan inni gaafa addunyaarra jiru itti laffa'u saniitu waan bu'aan qabne garaadhatti laffe halkanii guyyaa hirriibni isaa halkan wanni inni itti qaaxiree zaadii dami afur wanni itti laffa'u maali jennaan jijjiirama garaa kana akkamittiin if quubsa akkamittiin hin beeloyne akkamittiin hin daarre waan akkanaa shaakaleeti. Namni taarikhni isa dubbatu haseenaan isa dubbattu nama kami jennaan nama waan bu'aa qabutti barnootatti shaakalee barnoota har'aan tana isin karaa buutaniif kanatti namni shaakalee seenaan isan irraanfattu taate barattoota keenya jalqabdan bakkaan rabbi isin haa ga'u. Namni eegala keessa waliin dhabu xumuruu keessa wal dhaba malee eegaluu keessa waliin dhabu. Namni hundinuu ni fadha akkaataa itti waan san argamsiifatan keessa wal dhabe. Amma namni kursii tanarra taa'ee hawaasa kana addaan galchee barsiisuu hin feene hin jiru. Sadarkaa ammaan tanaa xiqqaattuu guddattuu nuti irra jirru kana kadachii dalaguus numa fadha, ka makiinaa oofuus numa fadha, ka dukkaana gurguruus numa fadha, ka mindaa nyaatuus numa fadha. Garuu immoo akkaataa keessatti waan san argamsiisan saniitu wal dhabaa jechuudha. Yoonii fi sa'aatee hanga yeroo barnootaaf ala baate kana yoo yeroo ta'e gartee hin kabajin yoonii fi gartee barataa tokko ka barnoota sa'a isaa hin kabajne akkuma fadhetti bobbee galu yoonii fi kataatu taate mataan gurraachi kun boodani deema ni dulloomta nama guddaa taata yeroo san alatti haftaa jechuudha. Obboleeyyan keenya seenaa warra nu dura dabree kitaaba baasee qorannee ulamaan islaamaa warri nu dura dabre akkamitti kitaaba baasan jennee qorannee yeruma silaa qaraatiidhaaf nu tanaa'u nuti wanni nuti itti shaakaluu qabnu maali? Kitaaba firraa jijjiirree kitaaba oofu. Amma har'aan tana hoggaa walgahii goone boru ganama darsii jira. Kitaaba duraanii dhaabneetuma boru ganamarraa subiirraa eegalleetuma kitaaba torbaaniif buusnuu jira. Torbaana lama buusnuu jira. Magaalaan dhaabbattee jirti namatti fayyadamuuf sa'aan teenya ramadaana keessa amma ramadaana bara deengaddaa sheekan warra as dhufee nu bira soomanee jira. Kitaaba guyyaa 3 buusnuu jira. Dandeettii sitti qaban kitaaba guyyaa 4 finnuu jira. Kitaaba maaliif isaanis nama jajjabaadha ichi deebi'aniiti amata guutuu nama qaraasisaa ba'an duuba. Arraan tanaa qaraatii dhaabne jennee yeroo bal'oo tana baatii 2 baatii 3 yoonii fi waan biratti kashaa kallu taate waan biraa keessa yoonii fi katurru taate as deebi'uun ni ulfaattii jechuudha. Majliisa deebi'uun ni ulfaattii jechuudha. Yoo kitaaba firraa jijjiirte yoo risaalaa xiqqoo takka tabuusuu dandeessu. Risaalaa yeroo tana keessa buustu yoonii fi kafirraa jijjiirtu taate guyyaa qaraatiin banamtuus mirqaanaani nashaaxaani darsii teetirra deebitee akkasitti kitaaba baafattaa jechuudha. Obboleeyyan keenya yeroo fatraa tanaa yeroon namni firraa eegu yeroon namni gartee badu yeroon namni majliisa keessaa badu yeroo tana bakkatti soomantan akkatti kitaaba qaraatan baatii hanga kana keessatti abalurra kitaaba baafachuun qaba adoo mataa kiyya qofan ta'in kana hunda yaaddanii yoonii fi akkasi kasossootan taatan jijjiirama yeroo gabaabaa fiddanii arraan tana yoonan asirra taa'ee booda
namni bakka tana dhaalu suma taha adoona nasirra taa'uu jiru anuma cinaan ichi baatee ganduma naa gadi ganduma naa ichi ganduma ichi aalama kana guutuudhaaf jechu isin oomishuu jirra nama saa ofii kabajee eegaa wulii qaraatiin irraa dhaaban jettanii waan biraa shaakaluudhaa miti barataa oggutakka kitaaba isaatiin addan baane rabbii isin haa godhu آمين جاء آمين تشبهوا بالرجال فإن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالرجال فلاح جاء نموت سدرة دبري سينا إسحاق رجو قبدا أكمل كره أكمل ترى دكاتي أكزامه كرفا زامه كهربا خا أكنا يو قرطة جيرمته نما براته ودن ديساجتو أني دلوني نمكو نياسرة ثاو biitini nan keessa daladde nan goone guyyaa nan keessa daladde asirra nan keeni nama arbaa dhalatee sheekata nama khamisa dhalateetu aalimata namni jimmata dhalate doktorata wanni jaamu sunnaa rabbiitii miti sunnaan rabbii akkami dubbiin dubbuma namatti laffeeti sossootanii jajjabaattanii yeroo tana keessa bakka jirtanitti nama galuu jira nama asuma soomanuu jira akka kitaaba shaakaltan akka kitaaba keeysaniin addan baane abbaan bulukaa banuun dandeessu amma sa'aatanaa booda maaliif yeroon isaa dhaabbatte abbaan tajriidoo yeroo tana booda tajriida banuun dandeessu garuu kitaaba qaqallaa tokko jira qawaayida jaanii qaayidaa adda addaa abbaan buluka garuu dhufee qaayidaa san barachuu danda'a baatii takkatti yoo qaayidaa takka baratte qawaayida lama yoo baratte qawaayida sadi yoo baratte qawaayida kumaatamaan jiru jira yoo niif akkasi akka barattu taate nama biraatiif tolfamuu jirtaa jechu arraan tana ni barbaadda boru ni barbaadamta jara keenya barattoota keenya nama sa'a ofiif duraa balleessu rabbii isin hin godhin likkitti amiin ji nama sa'a ofii if duraa balleessu rabbii isin hin godhin abdallah ilma abbaas akki jee xalabnaa wa xulibnaa je barbaannee barbaadamne je barbaanneeti barbaadamnee je abdallah ilma abbaas namni yoonii fi barbaada isaa tolche dhugaa waliinuu gaarii akkam jettan jara keenya namni amata hunda anummaan kursii tana gubbaa taa'ee hireen ta'e amata hunda asumaan fuula ol deebi'uudhaan se'in adootuma akkatti asiin fuula ol deebitee teessuuti guyyaan siif lakkaawwamee amata 10 booda amata 20 booda amata 30 booda leenca na caalu leenca aalama kana jijjiiru rabbi si godhee asirra baataa jechu yoo rabbi suma sirraa dhorke rabbi suma sirraa dhorke nafsiyyaate tasittabatu taqaraatii keeysaa si darbitu tayooniin dalagadheen jijjiirrama jettee lubbuu sitti taphattu rabbi sirraa dhorke nafsiyyaate isa rabbi isinirraa dhorke imaamu shaafiin akki jee akhii لا تنالوا العلم إلا بالستة وبليس خيجي وبليتي مسلمة واجه ملك علمي لتنجاني ما مشافينا كان جنة توقف فردي سيفيني مجي تكتكت وانا من علمي لتنجو توقف فردي زكاء وحرص واجتهاد وبلغة وطول زمان وصحبة أستاذ يو واجهين كان قباته عالمة تاتا يو وني جين كن انجرادين نما جرجر نما هريان تيا ندران فودينجو يا ربي قلجيف نما هريان تيا منا ندران جارتينجو نما قادمان تيا ندران هيرومينجو والله نما براتا هندن ديس نما گویا هريان تيا نين جارت جتو گویا هريان تي نين بيخ اما بيا هندتو آدا دا جرا guyyaa hiriyaan tiyya jaarrattuun jaarradha jennaan guyyaa hiriyaan tiyya fuutuun fuudha jennaan nama biraa ta'uu hin dandeessu ganduma taata yoonii fi nama biraa ta'uudhaaf guyyaa hiriyaan tee fuutu san ati lubbuu tee qabuu qabda
guyyaanii fi hiriyaan ta'e mana jaarrattu san guyyaa hiriyaan ta'e ilmoo ol daddarbitu yaa rabbi haasa'u kana galchiif guyyaa hiriyaan ta'e ilmoo ol daddarbitee jaartii bareedduu akkanattiif cinatti chilaaltu afaan kee hidhattee ijatee qaqqabattee lanaa ilmun walil juhaali maalun radiinaa qismatal jabbaari fiina lanaa ilmu walil juhaali maalu aliyyi ibn abi taalib akkana jenne ردينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال كان جي علي بن ابي طالب قود ربي نو قود جالن جي علي اون ربي نو قود مالي علمي تنا يوني في امني والله لان كبينيا قبات مخينا قبات من بالله قبات جارتي بريدو قبات اتياران تنا بريدان لوخون كتابا كانت اوليغتو فغن akkuma sheeyni keenya sheemaa roogganaa sawtaa daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 keessatti miliyeena 100 si qubsiisuudhaaf wali qabu ta'an kana gaaduuba yoo if qabde yoo sabbarte yoo niifi nafsiyyaa teefirraa dhoorgite yoo lubbuu teetiin qabsooyte akkasi jijjiirama fiddaa jechuudha hawaasa keenya barattoota keenya waliin sobnu akka gaariitti amniti dheertu imaamu shaafiin waajaha qabaachuu qabdaa je ni galaamee haasoyni wanni jeheen maali jennaan tokkoffaa irratti faaxina ta'uu qabaa jaan namni ilmiif ga'u lammeessa irratti jajjabaachuudha sadeeysaa bolola qabaachuu afreeysaan nyaata xiqqeeysu namni nyaata guddisu nyaata namarra bareeduun nyaadha namni jiru namni kofoon jiinsiin magaalaa jirtu nan dabriin jiru nama biraa ta'uu hin dandeessu dubbiin qaalii ammaas shaneeysaan zamana dheeraa si gaafatte ilmiin wanni akka ilmiidhatti yeroo guddoo nama gaafatu addunyaa tanarra hin jirtu doktorummaarra injineera ta'uurra naggaddee abbaa qabeenyaa fooqii ijaaruurra ilmiidhaatu yeroo fudhata wanni akka ilmiidhaa yeroo nama gaafatu hin jiru jeeysa irratti nama sirra wayyaatii wajjiin zaawiyyaa keessa galuudha nama sirra beekumsa qabu tokko maxxantee nasiyaa isaa qeebaltee nama jala guddachuu hoggaa akkasitti ha ilmii qaraatu taate jara keenya yeroo gabaabaa booda addunyaadhaaf dhiyaattan rabbiin isinuma isinirraa dhorku jajjabaachuu nama gaafatti man jadda wajada ilmii maqanaaxiisaa jee ishee Muusaa Suwaalaa man jadda wajada jechuun kun ilmii maqanaaxiisaati ilmii maqanaaxiisaa jechuun maali namticha tokkotu jee qissaadha sheekaa himaa bara waan namni himu kana qabachuuf gaarii miti arrayoo nani meeyatis boruuchi deemtee himtaami namticha tokkootu manjadda wajadaan kun haasawa qabdi jaan miskiina bifan qabu huccuun saa carqa intala warra mootii taabbootiin qabeenyaa ittiin qalbisne intala san fuudhu malee jee keebee jaan mana mootichaa hoggaanii fidhaqe ummanni afaa isaarra gattaa afaa isaaniirra gattaa'uudhaaf hin feene intala isaaniirra gattaa'uudhiisi ni galaamiireen afaa isaaniitiifuu dhaa'oo rabbi isaan bakka sana ni dhiinaa jaanii jala muranii jiran maalayyaa intala isaaniirra gattaa'u akkasitti maaliif dhufte jennaan intaluma teeysan tana naaqannaaf hin dhufe itti qofne mootichi akkasitti haa gaarii siifiin kanna hanjamaa beeyta siifiin kanna intalatiyya fuudhuudhaaf ziqee matarraa qabdee ilaa qeensatti uffisuu qabdaa nama saniifin intala ulaagaa tana guunnaan siifiin kanna rakkoon qabdu jee akkasitti namni waan takka jaalatu wanni takka isatti hin dhaga'amtu ziqee taanaan rakkoon qabdu jeetuma jaala bahara cinaa dhaqee rafee jaamu gooshe bahara cinaa dhaqee rafee duma ziqeynee isa jira bahara keessa jira bahara cinaa dhaqee rafee duma akkasitti
adoo inni rafuuf jiru maaliif rafu karaa deemaa oolee dhaqe wanni rafuuf hoggaaniin dadhabbii tana beetiin bahara kana toohee bakka jijjiiree fi yaa rabbi nu galchi bahara guddaa kana bootaasaa jijjiiree fiitiin asirraa guuree bakka bira daabaleetiin daaba keessa jiru san baafadhaa je yeroo inni rafuuf jiru kana rabbiin ilhaama godhe jaan beeksisa halluuna kana godhe halluuna bahara keessa jiru warra yoo dirratti as beenuma du'u kana godhe qaallicha kana waan as ciisuuf ni beeytanii hin beeynuu jaaniin wanni as ciisuuf bishaan tohuu deema ehee firraa haqisaafi siqee inni barbaadu san firraa haqisaafi akkasuma halluunni tokkummaan as bee gurguddaan akka ambarsan taruma takka haqqisaa haa jee hoggaa haqqiseen ziqee walitti qabatee warra mootichaa ni geeyse intala san fuudhee jaanii kam ilmi maqanaaxii isaati jee Sheekh Muusaan ilmi maqanaaxii isaati jechi tokkichi kuni barnoota bakkaan namaa ni gaya barattoota keenyaa isin hoggaa ilmii tana qara'uu jirtan mana barumsaa keessa maqaan keessan hin jiru dukkaanarra maqaan keessan hin jiru baajaa dhoofuutti hin jirtan dachii dalagachuutti hin jirtan roobni sammii bu'u kun nama biraatti facaafachuu jira isinii miti isin wanni irraa qabdan nyaattanii dhuydaniituma ilmii rabbii baasu yoo yeroo qaalii tana yeroo abbaan kee obboleessi kee adeerri kee eeysumni kee naassi duuba jira ilmii tana baasii siin juu kana yoo rafte booda jireenyi kee akumaaf ak taha isinuma rabbii isinirraa haa dhoorgu mee amiin jaa nama ilmii tana baasee addunyaa jijjiiru rabbii isinaa godhu ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجال طول حياته جي إمام الشافعي نمني غياتك غيالم قربانتك باديدك جيرين إساقنا خيزا مسافر ما خيزتي ركنا مسافر ما لاسن ندمين زلالم جيرين إساق خيزتي خاصة وني إساق خيزجرت والله لجامت لغجي ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجال طول حياتي جيرين إساق غوتو خاصة والله لا نجو يوني في علمي تنرى السبرتي الران تنا نبربادا ويابر إن شاء الله تعالى نبربادمتا ججبات داني سنينجا نما ججباتي كتاب بكان غيو نما نقلي فودا ديمو ربي سناغل آمين سنين نسنتي آزوهن خيسن ججيرو خاد دنيا ججيرو إسن اللين خات ججير رمدني عالم ججير در ربي سناغل آمين براتو ترى نموني توكو توكو بيوتا خيس ديمه وري دعوا قدوس نجرا خغندا سومنون جرا سن اللين آنسنو تي سنيغونو گباب سے جچما توكو اخلاق غاري دان امام گندي سندرو جروسن اخلاق غاري دان سمتني ني زيارتني اسني بيا قبو جرا سلاني في اسن گندانو باسو باتني خبجا كزدوغا گوتني مايكين اسني كنما يجو دعواز نبردا وداج خيستي سنوسن حال بريدا نما دعوا گدو ربي سيا گدو آمين مي اخلاق بريدا را نما تو کون اسني دبر ابراهيم بن ادهم جاني دكتور معسياني بيتن ورا سلفات ورا ندره دبر ابراهيم بن ادهم كوني گوگل اما سنتے ادونا ناسو خنا رامبوني ارکو دنديس گوگل سنتے گوگل کی زینی بھی جان مکتبہ سنتے مکتبہ سنتے لادو دندیسا ہے جو قصتو ابراہيم بن ادهم جتے مع اليهودی قصہ ابراہيم بن ادهم تھا یہودی چاوجین گڈ جتے تم قصہ سن سنتا افی فاسوانا نمی مودے مخانا سی بدایتو گاف تو ابراہيم بن ادهم کتاب لانو جرجا منا چفاتے یہودی چی تو کو دیما دفے دی اسا کتاب لانو جرو ابراہيم بن ادهم الدنیا دنی سما آسوئی تھی سرے جلے دیما جا یہودی چکن دیما دفے دی اولار رد دے ابو این جید ابراہيم بن ادهم انا فلان بن فلان
ana abaluut maali haajaanii nan qabu wayin si gaafachuu fedhe garuu niin irraanfadhe jeen hayaa gizee yaadattee na gaafattaa jeen lamada hoggaa inni ammaa sheeyni kitaabaa wal fudhate itti deebi'e ammaa sulaa irra dhadhee aboo'een ana fulaan binu fulaan maali haajaan gaafiifiin dhufe niin irraanfadhe jeen sadeeysa ammaa sheekh akkas godhe taraa sadeeysa irra gaafii inni gaafatumee caqase alihiyatuka yaa ibraahiimu axaharu an zanabu haazal kalbi areeda kee akkanatti baastee deemtuun kanaatu irra xaharamo irra caalamo moo eegee saree tiyyatanaatu irra caalaa yahudichi ibraahim binu adaam maal jeen hinaarre namtichi kun nama amantii islaamaa qabuu miti ibraahim binu adaam hinaarre maal jeen deebisaan inni godheef yooniin gaafaan addunyaa tana gubbaarraa deeme ibidda seene eegee saree teetiin na caalaa sareen ibidda leeyyu yoo gaafaan addunyaarraa deeme ani jannata seene areeduma kiyyaatu eegee saree teetii caalaa sareen jannata seentu nama ajaa'ibsu maqaan rajultichi nama amantii islaamaa qabuu miti ashhadu an laa ilaaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadun rasulullah allahu akbar shahadaa qabat akhlaaqa bareedaadhaan yoo nama deemte malee yoo haala hamaadhaan nama deemte yoo qoreedhaan nama deemte abbaan fedhe kheyrii feeteen deemi waanumaati akhlaaqa hin qabne ittiin deemtuufi hongoysitee jechuu akkasitti barattoota keenya jajjabaadhaan isiniin jaa bakka dheeytanittis akhlaaqa gaariidhaan daawaa godhaadha haawwan keenya isiniis arraan tana dila darasaa kana darasaa walqixa tokkootu asii yaa'ee jira halummaan amata baranaa asif baratu maaliif namuu kaanni jarjarfata darsiirra namni hangana ture nu malee ni hunjiru kitaabben bubuusna jenneeti nutiis akkanumatti turree haawwan keenya dila namaa kana yoo nama tokko taate malee darasootarraa nama mana kiraa keessa jiru jira akkasumatti nama qaariyaa hin qabne nama hoteelaa nyaatu jira yoo tokko akkasiisan taate malee dila keessan kana namni nyaachisee obaasee haadhatee fi doktora godhee ichi baasu haawwan kana maaliif jennaan aniin kuni labzii quraanaatiin biyyanoolee tana dhufe labzii quraanaa fudhadheetiin juuza 15 ganda qareetiin noolee tana dhufe eegaan guyyaa san dhuferraa qaariyaa nuu baasanii adootuma deemnuu kitaaba nuu bitanii daara nuu baasanii uffata nuu bitaa akkasitti cinaacha nuu ta'anii waa hunda nuu godhanii arraan tana kunoo ilma sheekh Adam Tuulaa bakka bu'ee sheeyni arraan tana akkuma waan addunyaarra jiruuti ilmi sheekh Adam Tuulaa san barsiisuu jirraa jechuudha keenya du'aayin isaanii goonu ilmaan nu dhaanu ilmaan sheekh Adam Tuulaa dhaalu rabbi isaanii haa kennu isaanillee nama ilmaan isaanii irra dalagee addunyaadhaaf ilmaan ichi baase rabbi isaan haa godhu haadha gaarii rabbi si haa godhu haadha gaarii rabbi si haa godhu maaliif jennaan seenaan hedduudhaa jira imaamu Ahmad rabbatu ummu aalima guddaa san haadhaa guddisee jaan diin irratti aalima irraa addunyaarra jiru kana hunda haadhaatu duuba jira ilmoo teessanillee haawwan keenya haawwan inni wasiyyaa isinii godhu ifiifis qara'aa itti tilmaammadhu warshaan irraa as gad dhaabbate kuni amata muraasa booda ani lakkoo isaaniin addunyaa tana gubbaanis qaaxaroo hanga rabbinaa kanneen jiraachuu jira warshaa irraan tana as gad dhaabbate kana nama oduufii jira nama warshaan kun isaa oduu bootaa tana ilmi kiyya haadhaaluu jee namni irra dalaguu qabu mucaa saadhaa mucaa siidhaa xiqqoo ilma siidhaa xiqqaa namni irratti hojjetee bakka tana gartee naabuu qabaa yoo as naabuu baates bakka biraatiif namni jee irra dalagu isin kana haawwan keenya isini
ilmaan keessan irrattis dalagaa akkuma barumsa ammayyaa yoo ijoolleen irraa hafte looftaniin sanitti barnoota diinal islaam kanaas ijoollee irra jabeessaa musaafirummaallee oofaa yoo biddeena aadaatiin qara'uu dadhabe eenyu biraan geessa ja'a naffidaati sheekha balu bira nuu geessa sheekha balu bira nuu geessa hoggaa dhufe isaatu miraaba kana qaba isaatu maayikii kana fuudha isaatu majliisa kana wajjiin barsiisna anillee hafuuraan irra baafadha dubbiin dubbii kanaati namuufu rabbi haa galchu rabbi namuufu haa galchu akkasitti sheekan keenya warra dhaamsaas dura godhaa turan hunda rabbi nu haa milkeessu barattoota keenya rabbi muraada keessan rabbi isin haa guutu sheeka keenya hamma gara shee maamarra'uuf abbaa bakka tanaati majliisa kana naaf ishee maamarra'uuf wajjuma qabna abbaa bakka tanaa hawaan kana geetan hedduu taphachaa turan isaanis ni jiran akka gaariitti du'aayis nu godhanii dhaamsaas nu godhanii walaloon reefu sila shee Ibraahim haawwanii godhe san sheeyni taraa duraa walaloo haawwanii godhe san silaa itti deebi'ee illee hedduun fadha'an haawwan yeroo sana akka waan hin dhufiniitti na fakkaata gara boodatti illee taatu shee maamarra'uufaa itti dabarsu baarakallaahu fiikum an ammaan tanaa hanganuma naa guddifadhaan isinin jaa yoon dogoggorri ka lubbuu ha sheeyxaanaa haqa gaxxamuun rabbii fi rasuulaa fi wabillaahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu